Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoo guyyaa irraa qabannee dhiyaanneerra. Itoophiyaan sirna Oromoo balleessuuf Oromiyaa saamuuf ijaaramtedha jechuun hayyuun Oromoo Jamaal Gannamoo dubbate. Dhibbana dhimma qabsoo Oromoo fi Itoophiyaa ilaalchisuun Gadaa Miidiyaa Neetwoorkii waliin gaaffiif deebii kataa'ise Jamaal Gannamoo sirnichi hundeeffama isaa irraa qabee Oromoo lafarraa dhabamsiisee Oromiyaa saamuu irratti hojjetaa jedhe. Itoophiyaan sirna dhamaasaadha akka jedhu hayyuun kun sirna Oromoof Oromoo wal jala dhaabee sabichumaan Oromummaa balleessuuf hojjetudha jechuun ibseera. Akka Itoophiyaaf silaa yoo nabanne ka jedhe Jamaal baay'ina keenyaaf qabsoo nuti goonuun irra geenyeerraa jedheera. Itoophiyaan Oromoof oolmaa isheen oolte harkaa farma muruu akka ta'e kan hime namni kun dararaa irraan kan hafe bu'aa oolteef hin qabdu jedheera. Obbo Jamaal akkaataa sochii Itoophiyaan taasiftutti Oromoon silaa yoo nabadee farsoo isheen oomishtu qofaa dhugee of sobaa akka jiraatuuf hojjechaa turte jedheera. Mootummaan Itoophiyaa yeroo hedduu addatti bulchiinsi badhaadhinaa Itoophiyaa Oromootu ijaare jechuun ibsa. Biyyattiin ijaaramuu keessatti qoonni Oromoo olaanaa akka ta'e seera. Obbo Jamaal Gannamoo garuu yaada kanatti waliin galu. Oromoon Itoophiyaa ijaaruuf duule hin beeku, Itoophiyaatu Oromoo diiguuf duulaa ture jedheera. Warri Itoophiyaa ijaaranis Oromoon biyyi isaa Itoophiyaadha jedhanii hin beekan ka jedhe Jamaal lafarraa balleessuuf Ingilizii dabalatee biyyoota addunyaa meeshaa kadhatanii nutti duulaa turaniiru jedhe. Haasaa isaa kanaan Obbo Jamaal jala sararee ka dubbateen Oromoon Itoophiyaa ijaaruuf hirmaannaa taasiseen qabu jedheera. Oromoon cabsuu irratti hojjechuuf tuulama keessaa filanii waliisaa akka wal balleessu taasisaa turanii jedheera. Kanaaf Itoophiyaan uummata keenyaaf diina malee biyya miti jedheera. Warri har'a tuulama buqqaasaa jirtu ijoolleedhuma tuulama keessaa dhalattedha akka jedhe Obbo Jamaal akeekni kanaa sirni impaayera Itoophiyaa Oromoon cabsuu jedhee qabatee ba'e sana hojiitti oolchuudha jedheera. Kanaaf Oromoon Itoophiyaa akka biyya isaatti ilaalee hin beeku ka jedheen Itoophiyaanis Oromoo akka saba ishee ta'etti fudhattee hin beektu jechuu yaada laate. Bulchiinsi har'aa saba kamuu bakka hin bu'u ka jedhe Jamaal ishumti mataan ishee nutti himteetti jaarmiyaa saamichaaf ijaaramtedha jedheera. Gama kaaniin Obbo Taayyee Danda'aa ilaalchisuun yaada laateen Abiyyi Ahimadiif Taayyee Danda'aa gidduu garaagarummaan bu'uuraa hin jiru jechuun dubbate. Oduu keenya itti aanuun waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhachuu jabeesse. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota waraanaa mootummaa irratti fudhachuun loltoota sirnichaa hedduu du'aan madoon adabuu isaa ibseera. Haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zooniin lixaa godina Wallagga Bahaa Saasiggaa ganda Adaameetti tarkaanfii gaafa muddee 6 bara 2025 fudhateen loltoota bilisiginnaa hedduu du'aan madoon adabuu isaa himeera. Guyyaa kana godina Iluu Abbaa Booraa Algeessaa Achii fi Biloonoo Abbaa gidduutti waboon zoonii lixaa tarkaanfii waraana sirnichaa konkolaataa Siinootiraakii tokkoo fi Sireeffii tokkoon deemaa turte haleeluudhaan injifannoo boonsaa galmeessuu ibseera. Waboon tarkaanfii cimaa ta'e duudhaan fudhate kanaan loltoota sirnichaa hedduun adabee jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii kutaalee Oromiyaa iddoo garaa garaatti fudhataa jiruun injifannoo argachaa akka jiru hima. Gama mootummaa bilisiginnaatiin hanga oduun kun qindaa'etti dhimma kanarratti wanti jedhame hin jiru. Iluu Abbaa Booraa keessatti haleellaa tibbana raawwateen konkolaataan gubamuu isaa maddeen wabootti siqeenya qaban gabaasaniiru. Suuraa konkolaataa gubatee waliin gabaasni faca'aa ture. Konkolaataan waraana mootummaa fe'ee imalaa ture gubachuu isaa saaxileera. Oromiyaa keessatti waraanni mootummaa humnaan konkolaataa hawaasaa dirqama akka fe'an taasisa. Kanaanis konkolaataan uummata nagaa hedduun akka haleelamus taasisa jedhama. Oduu wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kaabaa godina Walloo Aanaa Baateetti waraana sirnichaa haleeluun dhaga'ame. Akka odeessi maddeen irraa nu dhaqqabe addeessuutti waboon tarkaanfii gaafa muddee 7 bara 2025 Aanaa Baatee kanatti fudhatee loltoota bilisiginnaa maqaa sakatta'an bobba'an 4 ajjeesuun 3 ammoo madeessuu isaa ibse. Haala wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zooniin Arsadee godina Shawaa Bahaa Aanaa Booraa ganda Tuqaa bakka addaa waajjira gandaatti tarkaanfii cimaa guyyaa kaleessaa fudhachuun loltoota sirnichaa hedduu du'aan madoon adabuun injifannoo boonsaa argachuu beeksiseera. Kana malees qawwee Hakiima 6 irraa hiikkachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisuu isaa ibse. Maddeen waboo akka mirkaneessanitti tarkaanfii Aanaa Booraatti fudhatame kanaan ajajaa waraana sirnichaa tokko ajjeefameera. Hanga gabaasni kun qindaa'etti garuu maqaan isaaf gulantaan aangoo isaa waan adda ba'e hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii walitti fufaa kutaalee Oromiyaa iddoo garaa garaatti
furachaa jiruun loltoota bilchiginnaa hedduu du'aan madoon adabuu isaa ibsa. Bilchiginnaan garuu gama isaatiin tarkaanfii waboo kana ilaalchisee hanga oduun kun qindaa'etti waan jedhen qabu. Oduu itti aanuun mootummaan Itoophiyaa dhaadannoo qurxummii balleessuuf galaana gogsuu jedhu san hojiitti hiikaa jira jechuun waraanni bilisummaa Oromoo himate. Waraanni bilisummaa Oromoo ajjeechaa Oromiyaa keessatti raawwataa jiru ilaalchisuun fuula miidiyaa hawaasaa isaa gama Tiwiitaraan ibsa laateera. Mootummaan Itoophiyaa waboo balleessuuf Oromoo lafarraa ta'aa jira jechuun himate. Mootummaan Itoophiyaa dhaadannoo waggootaan dura qurxummii balleessuuf galaana gogsuu yaada jedhu qabatee hojiitti seeneera jechuun himate. Bulchiinsi Abiyyi Ahimad gara laafina tokko malee namoota meeshaa maleeyyii ajjeesaa jira jedhe. Haleellaan uummata nagaarra waraana mootummaan naqqabus daangaa darbuu isaa ibse. Bulchiinsa waa'ee lubbuu namaa ittiin nagaamne kalafarraa uummata daguuguuf saganteeffatee hojjetaa jirudha jedhe. Tibbana qofa waraanni mootummaa hawaasa nagaa meeshaa maleeyyii bifa nama gaddisiisuun ajjeesuu isaanii himeera. Oduu keenya itti aanuun diinota Itoophiyaa tokko tokkoon akka hin jiraan rifeensaatti harcaamna jechuun ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimad dubbate. Dubbii ulfaataa dhaadannoo of keessaa qabu kalaataniin Dr. Abiyyi Ahimad mormitoota isaanii cimsanii akeekkachiisaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahimad guyyaa kaleessaa naannoo giddu galeessa Itoophiyaa magaalaa Hoosaa'inaatti guyyaa sabootaaf sablammootaa fi uummattoota 20ffaa sababeeffachuun haasaa taasisaniin diinota Itoophiyaa tokko tokkoon isaanii akka hin jiraan rifeensaatti ni harcaafnaa jedhan. Muummichi ministeeraa itti dabaluudhaan faayidaa biyyaaf jecha ammeenya diinota addaan baasuu qabnaa jedhaniiru. Gaafa diinni hawwii keenya dukkaneessuuf ka'u Itoophiyaan hundi meeshaa diinaa ta'uu hin qabnu. Tokko ta'uu osoo qabnu hawwii hamaa diinaa gidduu keenya galchinee seenaan akka nuun gaafanne qalbii bitannee nagaa keenya cimsachuu qabnaa jedhan. Dabaluunis ilaafilameetti amanuun dirree hojii keenya hunda irratti ciminaan haa hojjennu, malaammaltummaa haa balleessinu, dantaa biyyaa fi kabaja uummata keenyaaf dursa haa kenninu, ammayyummaaf jijjiiramaaf haa hojjennu jedhaniiru. Itoophiyaan biyyaaf diin guutamtee akka jedhan muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi gama hundaan mirga abbaa biyyummaa ishee mirkaneessuuf ni hojjennaa jedhan. Biyyi guddina dinagdee fooyya'aa agarsiisaa jiraachuus dubbatanii jalqabni gaarii kanaa uumaan keenya kan deeggarame ta'us seexanni halkanii guyyaa gufachiisuuf carraaqqii garaa garaa taasisaa jirti jedhan. Akkasumas qormaanni, rakkinni, yaadni hamaan kamiyyuu Itoophiyaan akka hin badhaaneef dhorkuu hin danda'u jedhaniiru. Oduu keenya birootiin gaazexeessaan TV duraanii Soofaaniyaas jedhamu gochaa saala wal fakkaataa irratti qabamuun reebamee jedhan. Itoophiyaa keessatti aadaaf safuu hawaasichaan faallaa akka ta'e salquunnamtiin saala wal fakkaataa babal'ataa jira jechuun uummanni yaaddoo qabu hima. Gocha hafuura hamaan deema jedhamu kun biyyattii keessatti babal'achaa adeemuun isaa hawaasni egeree dhalootaa akka yaadda'u taasiseera. Yakka ciigaa isaa kanaan namoota beekamtii qabaniif dhaabbilee gurguddoo keessa jiran hamatamuun isaanii ammoo ittuu yaaddoo uummataa dabaleera. Akka kanaan gaazexeessaa ETV fi EBS duraanii Soofaaniyaas Waasiihuun jedhamu salquunnamtii saala wal fakkaataa raawwachuun magaalaa Adaamaa imaluun kaleessa qabamee reebamuu isaa miidiyaa hawaasaa fi kaan gabaasaa jiru. Gaazexeessaan kun miidiyaaleen gurguddoo biyyattiin qabdurraa kan hojjetaa ture yoo ta'u, yeroo ammaa kanatti raadiyoo irraa akka hojjetuu fi kana malees shoowuu mataa isaa akka qabu gabaasaaleen ba'an hubachiisu. Kanaan duras gaazexeessaan kun yakka saala wal fakkaataa kanaan himatamaa tureera. Inumaa feesbuukaan miidiyaa hawaasaa irraan keessoon dhimmoota akkasii babal'isa jedhamuun himatama. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kan gammaa dhaggeeffattan ture. Kanneen chaanala keenyaaf haaraa taatan Keelloo Miidiyaa sabskiraayib taasisaa jechaa nagaan nu tura.